Attam jirtu nagaa keessanii ayyaanniif nagaan Waaqayyoon abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos bira hunduma keenyaaf haa ta'u. Macaafa Efesooniin baraa irraa kutaa 16 natti fakkaata. Kan nu irra jirru immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 17 finnee dhiifne gadda har'a 18 walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Kadhata Phaawulosiin ilaalaa irraa kadhatanni warra Efesoonii kadhate. Kadhatannus ofii keenyaafis walii keenyaafis kadhatanuu kadhachuun nurra jiru. Kadhatinni kaan akkasumatti hundaa. Inni kaan jechuun koo amma aduusaa tolootaafis aduusaaf bokkaasaa tolootaaf qajeelataa waluma qixxeetti baasa waan jedhuufi jireenyi inni kaan warri kaanuu jiraataa jiru somaan. Mana sin ijaarratu, makiinaa sin bitatu, biddeen isin nyaatu, hojii isin hojjetu, uffata isin bitatu uffatu qabu jechuudha isaan. Amma duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa malee wanti hundumtuu itti isiniif dabalamaa jedha. Ammas itti dabalamuufi badaa rakkatinaas. Inni itti dabalamu inni numa kennaman mootummaa isaa argachuu malee. Amma inni kun wantoota mootummaa Waaqayyoo keessatti siiriyeesli si barbaachisanidha. Wanti inni haasa'u kun Phaawulos wanti inni kadhatu kun. Kadhannaan isaa kun 5 macaafa 5 ta'ariilee. Kadhannaan isaa kun 5 namatu macaafa irratti barreessitanii macaafa 5 ta'uu waan danda'udha inni asirratti dubbataa jiru kun. Erga waa'ee warra Efesoon dhaga'ee booddee waa'ee isaanii Waaqayyoon galateeffachuu, waa'ee isaanii Waaqayyoon kadhachuu hin dhiifne jedhee waa'ee maayilii galateeffataa isa isaanii isa dhageessan, isa isaanii Kiristoositti amanan, isa isaan qulqulloota jaallatan. Handhuura lamaan sana qabataniiru bakka. Innaa waa'ee keessan Waaqayyoon galateeffachaa isinii kadhachuu immoo hin dhiifne waa'ee maalii isinii kadhadhaa? Hafuura ogeessa isin godhu Waaqayyo akka inni isinii kennuufan waa'ee keessaniif Waaqayyoon kadhataa jira. Hafuura isa Waaqayyoon isin beeksisu lammaffaa irratti immoo hafuura isa Waaqayyoon isin beeksisu immoo akka inni isinii kennuuf maalan godhaa jira? Waaqayyoon kadhataa jira. Amma hafuurri inni ogeessa nama godhu kuni inni riili paakeejiin isaa guddaadhaan. Badhaadhummaan achi keessa jira, qabeenyaan achi keessa jira, ulfinni achi keessa jira, wanta achi keessaa dhibee hin jiru. Ogummaan lafti isheen itti isin hin gargaarre hin jiru. Ogummaan lafti isheen itti isin hin gargaarre hin jiru. Rakkina kana hiikuu yoo jettanii mul'atti ogummaan dhufte. Inni itti aanu immoo hafuura Waaqayyoon isin beeksisu. Waaqayyoon baruu waan caalu maal qabdu? Yeroo tokko kilinikii baneen ture Danveritti, meensi kilinikii baneen ture. Innaa doktariidhaaf hojii baafne. Doktariif hojii baafne, doktarii qaxaruun nurra ture. Doktariin appilaayi nu biratti godhee nama ritaayir godheedha. Mana hospitaala gurguddaa keessaa hojjetaa ture. Of course, certificateii gurguddaa qabaa, shillimaata qaqqabaa, mana barumsaa beekamaatti barate, reezumee isaa irratti hundumaa walitti hidheenatti arge. Innaan interviyuu godhuufan dura taa'e. Egaa beektu yeroo interviyuu gootan immoo dura xinnoo waa'ee keessan dubbattu, waa'ee koon dubbadhe. Isa booddee mee xinnoo waa'ee keenatti miin jedhee hankee finneena jedhe namichi. Interviyuu na gochuu barbaade numtu. Hankee finneen maal biroo na gaafachuu barbaadde jedhee medical background qabdaate hin qabu jedhee. How dare you interviyuu na gochuuf kan na dura teessu ati medical background deetuu qabaatinii hammamna tuffattee ilaameen jedheen yennaanii ati waan barachuun sirra barteetta. Anis waan baruun narra bareera. Ati waa'ee mediisanii qoratte
ani immoo waa'ee Waaqayyoon baradhe. Teolojii waan jedhamu beekte yoo ta'e teolojiin baradhe isa mana barumsaa baradhetu hin taane for the last 30 years waggaa 30 fi macaafa qulqulluun baradhe jedheen. Uumaan baraayiraani jedheen. Naheetu namichi amma interviyuu na gochuu dandeessaa inni. Haaleluyyaa. Amma interviyuu na gochuu hin dandeessaa inni. Inni qoricha qorate ani immoo Yesuusin hin qoradhe. Afuura maali jedhee? Afuura haaleluyyaa. Afuura Waaqayyoon isin beeksisu. Isinii kadhadhaa. Jarana Waaqayyoon baruu jechuun waan xinnoo isinitti fakkaate akkamittiin akkan dubbadhu na beekan. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume, Waaqayyo isa yuunivarsii kana uume, Waaqayyo isa uumama hundumaa dura ture. Akkasitti uumame jettee waan ati himuu hin dandeenye. Uumuu isaa malee waa'een isaa haasamuu namaatiin haasa'amuu kan hin dandeenye. Isa siin hojjete. Amma warri dhala namaa kana qorattan beektu miti amma akkam raqiiq indahonne namiyyuu seeliin meeqa dhala keenya keessa garuu yaadame. Seeliin meeqa dhala keenya keessa akka jiran waa'ee sammuu namaa yaadame. Akkamitti akka nama hojjetan dhiisaa waa'ee yuunivarsii kanayyuu nama wanti jedhamu kuni እንዴት ረቂቅ እንደሆነ ብናስብ ራሱ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እኮ ማሰብ እንችላለን። ዝንገለ ነምቲ ሰው ማለት በራሱ ሰውን ማጥናት ራሱ ሰውን ማወቅ ራሱ ዝንገ ዋን እንደንዳምኔ ለኩን ኢሳከይቲ ነማ ሆጀቴ Uma baroechu yaadame. Afuura Waaqayyoon isin barsiisu akka inni isinii kennuunanii isinii kadhadhaa jedhe ergamaan Phaawulos. Afuura Waaqayyoo. Aksesii kana yoo qabu hundumaa. Anama maalan sii kadhadhaa? Afuura Waaqayyoon si barsiisu eewuuf namoota dhaggeeffataa jirtu hundumaatiif. Eenyuun kiristiyaanota har'a biyya lafarra jiran biliyoona 3 ol ta'an hundumaatiif. Eewufan kadhadhaanii namoota ganaa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaaf jedhan hundumaatiif. Erga amananii booddee afuura ogeessa isaan godhuu fi afuura Waaqayyoon isaan barsiisuun kadhadhaaf. Eewufaif kadhattaati. Namoota kanaaf kadhatta. Maal kadhattaaf? Afuura Waaqayyoon isaan barsiisu. Afuurri qulqulluun akkan isaanii kennuuf maal kadhatta ofii keetiifati. Afuura Waaqayyoon si barsiisu afuurri qulqulluun akkasii kennuuf Waaqayyoon kadhachuu qabdaat. Yeroo hundumaa gaafa akkasii bareen giraajuweetii godha waan jettu miti kun. Kiristoosiin bartee irraa giraajuweetii gochuu hin dandeessu. Waggaa 4 bartee waattee eebbifamuu dandeessa. Waa giraajuweetii gochuu dandeessa. Accountingiitti giraajuweetii gochuu dandeessa. Neersingiitti giraajuweetii gochuu dandeessa. Waggaa 7 bartee mediisiniitti giraajuweetii gochuu dandeessa. Itti dabaltee bartee ispeeshaalistii ta'uu dandeessa. Ispeeshaalistii ijaa ta'uu dandeessa. Ispeeshaalistii funyaanii ta'uu dandeessa. Yookaan immoo mormaa olitti ispeeshaalistii ta'uu dandeessa. Kana miti inni sitti haasa'u boleessa wanta itti giraajuweetiin godhamnetu jira. 20 bartee waan giraajuweetiin goon, waggaa 30 bartee waan giraajuweetiin goon, 50 bartee waan giraajuweetiin goon, erga gaafa dhalatteetii waggaa 100 lafarra jiraattee 100 jiraattee duuta yoo ta'e waggaa 100 bartee waan giraajuweetiin goone afuura Yesuusis si barsiisa. Afuura irraa giraajuweetiin godhamne.
hafuura waaqayyoon na barsiisu. Isa haasofne, isa raxinnoo haasofne engadda har'as tuufna lakkoofsa 18 kaasee. Waa'ee ogummaaf waa'ee waaqayyoon beeku haasaanii fixuu hin danda'amu. Haasaanii fixuu hin danda'amu. Adaraa namoota waaqayyoo ganamas guyyaas galgalas macaafa qulqulluu keessan dubbisaa. Dubbii sana sanyii sana amma barsiisaa jiru kana dhaggeeffadhaa. Barumsa baay'eetu onlaayinii jira. Hundumti isaa isin gargaaru. Barumsa dhugaa isa waaqayyoon isinitti agarsiisu isa baraa. 18 akka jedhu waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu. Waamichuma duwwaa miti. Waamicha qabdamni amatti si waame. Eessatti si waame? Ol nu waameedha. Ol nu waame. Ammatti ol waamamte. Waamicha miti amma waamicha si waama namni tokko yaankee tokko gaafa akkasiin fuudhaa jedheetu xalaa waamichaa si erga. Maa inni amman nam fuudhaa waamicha koo irratti argamii siin jedha bakka annatti bakka suufii bareedaa wayii uffattee yoon qabdu ta'e bitattee shamizii bareedaa qabattoo bareedaa wajjin kophee gaarii hidhattu wajjin bakka san caalatti uffatta gaafa sana miti uffattee shittoo kanatti dibattee rifeensa kee sirreeffattee areeda kee aaddattee zinnaxxattee bareeddee dhatta waamicha hiriyaa keetii fira keetii nama beektu tokko si waame. Yoon si waamuu hin qubantaa maala beektamitti fuutee na waamne tan dubbiftu bakkaatti na tuffatee kuni etta. Waamichattiin sa'aatii 2 yookaan 3 turte. Naxxaa namoota uffata babbareedaa uffatan argitaa. Misirroof misirritti argitaa. Isaanitti bareedeera. Waaqa guyyaa guddaadha isaanii fi waama raajiiti. Inni kaan sirbaa, inni kaan faarsaa. Isa booddee dhattee irbaata kee nyaattaa. Yoo kennaa kennuu sirra jiraate kennaa kee kennitaa. Gara mana keetti galta. Inni kaan immoo diinarii wayii si afeera kottuedha bakka. Diinarii man si afeeraadha. Inni kaan eebba mana isaa irratti si waama. Waamicha garagaraa jira biyya lafaarra. Isa miti kun. Isa miti. Waamicha addaati. Haleluuyaa. Waaqayyo si waama. Waaqayyotu si waama. Waaqa waaqotaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, alfaa omeegaa isa ture isa jiru isa bara baraan jiraatu sana mijechisaatiin ibsuu hin dandeenye sammuu namaa gararraasa ta'etu waan waaqarraatti si waama. Waan bara baraatti si waama. Sa'aatii 2 miti. Waan bara baraatti si waama. Waan himamee, dubbatamee, lallabamee, barreeffamee dhumuu hin dandeenyetti si waama. Jalqaba isaa beektaa dhumisaa waan hin beekamnetti si waama. Siin si waama. Maqaadhaan si waama. Maalitti si waamee? Tokkoffaa Yesuusitti waamamte. Kottuutii Yesuus Kiristoositti amaniitii karaa isaa immoo mucaa waaqayyoo ta'i. Aaboo mucummaa sii kennama. Shillimaata.
waan ati deserving goon waan siin malle waan siin malle waan siin taane waan ati qabaachuu hin dandeenye waan ati bitachuu hin dandeenye waan ati argachuu hin dandeenye waan dhaalaan siin kennamne waan nama biraarraa argachuu hin dandeenye wanta biyyi lafaa kun ofarii si gochuu hin dandeenye waan waaqarraa duwwaa karaa Yesuus Kiristoos duwwaa tola nama hundumaatiif kan kennamu karaa Yesuusin argate. Simbitee kunooti galmeessa daakimentii qabaa waan ittiin simbitee dhiiga koo dhangalaasee lubbuu koo siilaadhee ani waaqayyo si jedhee nama ta'ee gatii kee dhufee qooda kee dhufee gatii guutuu sirraa baasee waan ati godhachuu hin dandeenye si godhee kanaafuu gara koo kottuu jedheesuma yeroo dhuftu immoo ba'aa kee hundumaa fidii kottu jedhe. Maaliif dandeessee ofirraa fuutee lafa kaa'uu hin dandeessu waan ta'eef ammas hammi kun sii ta'ee hammi kun sii godhamee ba'aan sirra jiru suni lafa kaa'ii kottu yoo siin jedhee ba'aa keessa dandeessee ofirraa fuutee lafa kaa'uu waan hin dandeenyeef akkuma jirutti kottu jedhe. Oh my God! Hiriyaa kee fi ciree hiriyaa keetiif suufii bitteettamati. Waamicha isa kanaaf suufii bitii kottu siin hin jenne. Suufii bitii kottu yoo si hin jedhee suufii bituu dadhabdee alatti hafuu waan dandeessuuf. Cidha hiriyaa keetti koo shaaworii fudhatteettamati. Shaaworii fudhadhuu siin hin jenne. Cidha hiriyaa keetti koo akka taate yookaan looshinii yookaan immoo qibaatti wayii fuulatti dibatteettam cululuquudhaaf. Yoo dandeesse mana rifeensaa irratti yoo dadhabde immoo hiriyaan kee koo rifeensa sirraa kukkuteera cidha hiriyaa kee dhaquudhaafati. Yoo dandeesse shittoo yoo dadhabde doodiraantii wayii dibatteettamati cidha hiriyaa kee dhaquu foolii kee urgeessuu yaalteettamati cidha hiriyaa kee dhaquudhaaf. Inni kun ikkoo anna kee dhiqadhuuti looshinii kee dibadhuuti shittoo kee dibadhuuti uffata gaarii uffadhuu kottu siin hin jenne. Akkuma jirtutti kottu. Yesuusin hiriyaan koo qixxee kootiim hiriyee sila qixxee namaa qixxee keessan hiriyaa sanii ta'a miti hiriyaan koo qixxee kootiim inni waamicha na waame qixxee kootiim inni waamicha isaa dhaquuf gidiraa koo argu koo qixxee kootiim qixxee kootiim hiriyaa qixxee waamicha qixxee koo dhaquuf ani koo gidiraa koo argaman inni na waame koo qixxee koo mitiim jiran. Yesuus inni na waame koo qixxee koo miti. Yeroo na waame immoo ulaagaa guutii kottuun jenne. Eessaan danda'eedha kan yoon ulaagaa guutii kottu naan jedhe. Ifama. Eessaan ulaagaa guutee dhaqaan kottu ulaagaa guutee ba'aa kee ofirraa fuudhii kaffe kottu yoo naan jedhe attam godheen ofirraa fuudhan ba'aa koo. Attam godheen ba'aa koo ofirraa fuudhee Yesuus bira dhaquu danda'an. Etu jajjaboota waamee koo anattaman godhatu jajjaboota waamee dha. Isin dadhaboonni ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa angarraamiidhaa gara laafessaa lubbuu keessanii fi gammachuudhaa fi boqonnaan kennaa jennaa hin dhufe man dadhabaa sabii inni waameef hin dhufe malee koo ani dhufu hin ture ibsila. Tunni warra jajjaboota waameeti baqqaafuu koo hin ture bakkeetti nafee jechuudha.
utuunni mana mootummaatii nama waame, utuunni warra sooressoota waame, utuunni warra baratan waame, utuunni warra babbareedoo waame, utuunni warra jajjaboo waame, hafuu kootee jechuudhaan silaa keessa. Namoonni ba'aa keessan ofirraa fuuchuu dandeessan kottaa utuun nedhee ani bakkeetta fuu kooti sila. Akkuma jirtanitti kottaa nama kan taatan ba'aan keessan kan isinitti ulfaate. Dadhaboonni warri dadhabdan warri isinii game, warra of fayyisuu dadhabdan, warra of furuu dadhabdan, warra of jijjiiruu dadhabdan kottaa jennaan dhaan dhufeen. Waamichi isaanii jalqabaa isa kana. Waamichi keessanii jedha Phaawulos. Abdii attamii akkan of keessaa qabu jedha. Maal qabaati? Tokkoffaani ani garraamiidha, gara laafessa, lubbuu keessanii fi gammachuu boqonnaa nan kennaati, gara koo kottaa jedha. Ba'aa keessanii isa ulfaataa sana isinirraan fuudhaa jedhe. Isinirraan fuudhaa jedhe. Abdii attamii of keessaa qaba? Abdii lubbuudhaa fi gammachuuf boqonnaa kennu. Na waame eewun ana nama dadhaba. Isa ba'aanitti ulfaate. Nama dadhaba. Kaffeessa dadhaba. Ba'aan kan sitti ulfaate. Eeshi kottu gara koo dhufee onnaan sirraan fuudhaa ba'aa kee. Ameen. Jalqaba irratti maallaa godhee ba'aa koo narraa fuudha. Yesus. Ba'aa koo ba'aa isa kam hundumaan fidee dhufeen garasa. Hundumaa ba'aa koo hundumaa fidee dhufeen. Isa seexanii narra kaa'e, isa biyyi lafaa narra kaa'e, isa namni narra kaa'e, isa ofirra kaa'e. Anis ofirra kaa'eera. Anuu ofiifin yaadum ofiifin ho'um. Anuu ba'aa meeqan ofirra ture innan kootii ofirra kaa'e malee ofirraa fuudhuu hin danda'u baay'isee. Ba'aa san harka kootiin ofirra kaa'eeyyuu ofirraa kaasuu dadhabee wajjiniin kanan gidiraa koo argee ba'aan ma'aatii lakkoobsan qabunnu. Isa haati koo narra keessa, isa abbaan koo narra kaa'e, isa obboleettiin koo narra keessa, isa obboleessi koo narra kaa'e, isa riyoonni koo narra kaa'an, isa namoonni na beekan narra kaa'an, isa namoonni na beekne narra kaa'an, isa sabni koo narra kaa'e, isa biyyi koo narra kaa'e, isa dhaloonni koo narra kaa'e, isa addaam ofii isaatii narra kaa'e. Kan hundumasaa isa seexanni inni waaqarraa gad darbatame maraatuun sun narra kaa'e, isa biyyi lafaa narra keessa. Kan hundumaan jala siqee fide. Shaan koonii narraa fuudhe. Abdiin tokko inni narraa fuudhame ba'aan koo haaleluyyaa. Ba'aan seexanaa, ba'aan namaa, ba'aan biyya lafaa, ba'aan ofirra kaa'e, ba'aan namni narra kaa'e hunda isaa narraa lafatti gannaqe. Haaleluyyaa. Waamichi koo abdiin inni tokko qabu ba'aa koo hundumaa narraa lafatti gannaqe. Abaarsa narraa cabse, iyyuma narraa cabse, wallaalummaa narraa cabse, dhukkuba narraa cabse, doofummaa narraa cabse, ko'ummaa narraa cabse. Maal narratti dhiise jiran? Caccabsee daakuu ishee godhe hunda seenarra. Haaleluyyaa. Haqa. Ba'aan narra hin jiru amma. Narraa lafatti gannaqe. Ba'aan qabuun. Waamichi inni jalqabaa ba'aa narraa kaasa. Hin geenye jechumatti yennaan lubbuu keetii fi gammachuudhaa fi boqonnaan kenna. Lubbuu keetii fi ba'aan sila irra ture, foon koo irra ture, hafuura koo irra ture. Isa sirraa kaaseen isa sirraa kaaseen foon keetii fi boqonnaan kenna. Kaaduwaa miti yennaan
lubbuu keetiif immoo gammachuu fi boqonnaa kenna. Lubbuun keen boqotti. Lubbuun keen gammaddi. Lubbuun kee isa jalqabaa turte sanatti deebite. Duutee turteen kaate. Baddee turteen argamte. Lubbuun kee gammaddi. Lubbuun kee gammaddi. Attamitti kan hundumaa naa goota jennaaniinitu sababiinsaa hangarraa miidhaa gara laafessaan jedhe. Na gaddisiiftee na hin gara kee dhufeen. Ani waan manneem kottu jedhe. Namnis naa waamne. Ba'aa koo hundumaa waan madhee nama gargaarsa hin qabne ta'eenii jiraan. Atis akkasumaam. Miira keessan galee amsoorii. Wantichi miira keessa baay'ee nama gasha. Nama gargaarsa hin qabne tokko yaadime. Ba'aan hundumtuu irra tuulame nama gargaarsa hin qabne. Gargaarsaafis immoo iyyachuu kan hin dandeenye. Nama isa gargaarus kan hin beekne. Lafa gargaarsi jirus kan hin beekne. Gargaarsaaf gara gaalotaatti ni iyyeedhaam daa'u faarfatichi. Gargaarsu lafa inni jiru hin beeknu. Amma Yesuusiin Yesuus kottuu na gargaari hin jenneef nuyi. Yaa Yesuus ilma Daawit jedhe Barximiyoos. Inni illee lafa gargaarsiruu bareera. Namittiisuu hin danda'amtu baay'isee wayi. Guyyaa tokko lallaba waa ishee. Maal kun? Waan namni hin beekne beekti jaamaadha jishee. Jaamaa kadhattu. Kadhattu karaa dura taa'ee saantima tokkoof saantima lama kadhata. Bututtuu gaabii uffatee taa'a. Nama tachi keessaa nama tachi fuudha. Waan dinqii beekti namittiin garuu. Yesuus ilma Daawit akka ta'e namni beeku hin jiru. Yesuus ilma Daawit akka ta'e namni beeku hin jiru. Nammeenyo naan jedhu ennaan bartoota keessaa nama tokko duwwaatu beeka. Innuu kana nam si barameti Phexros kana den. Haatanitti baruu dandeessi Phexros kana. Kana abbaa koosa waaqarraa sitti mul'isee waan namni hin beekne beektaati jedhan Phexrosiin. Namittiin jaamaan karaa dura teessee kadhattu Barximiyoos jedhamtu kuni waan namni hin beekne beekti. Yesuus ilma Daawit na maari'edha. Ani isa kadhan beekuun. Isa namichi jaamaan Barximiyoos beekee hin iyyineen gara Yesuusitti. Abbaan koo waggaa 10 waa'ee kee kadhadheedha. Kadhata abbaa kootu Yesuusiin waaqarraa gabbuusees miti inni erga inni gabbu'ee kadhate. Attamitti naa hidhee dhufe inni. Ani lafa gargaarsirus beekee hin iyyanneen. Isatu nama ba'aan irra tuulamee jiru kanaa dhufe. Attamitti dhuftee naani garraamiidhaan jedhu. Gara laafessaa jedhu. Sababiin gara laafessa ta'eefi gargaarsi akkasi barbaachisu waanan beekuufani. Gargaarsi akkasi barbaachisu waanan beekuufani gara keetti goreedhe. Maqaansaa bara baraan naaf eebbifama. Ba'aa koo narraa fuudhe waamichisa abdii maalii of keessaa qabu? Abdii lubbuuf gammachuuf boqonnaa. Lubbuu keessanii fi gammachuuf boqonnaan kennaa. Abdiinsaa maana waamichisa abdii maalii of keessaa qabaa? Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa isinirraa fuudhaa. Ba'aa koo hundumaa narraa fuudhe narratti namne nama ba'aan narra hin jiru ana nama ba'aan narra hin jiru. Ergan gara isaa dhufee ba'aan narra hin jiru. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abdii attamii qabaa? Abdii ba'aa koo hundumaa narraa fuudhu. Abdii attamii qabaa? Abdii lubbuu kootiif gammachuudhaaf boqonnaa kennu. Waanjoon koo salphaadhaa isa baadhaa. Waanjoon koo yeroo jedhu naa wajjin camadamaa jechuu isaatiin sangaa yeroo ittiin qotanii
waanjoo irra kaa'u morma ishee sangaa lama walitti morma seesiin tokko achiin tokko. Kiristoosittiin camadameen namatti miti. Ofitti na camadi waanjoo isaanirra kaffe'eenaan wajjin hojjennaan. Wajjin hojjennaan Yesuusii wajjin hojjennan hidhati koo eenyu Yesuus. Mootummaa Waaqayyoo keessatti hidhati hojii koo eenyu hidhati hojii koo Yesuus. Borna ganuu hin danda'u. Borna dhiisuu hin danda'u. Borna jibbuu hin danda'u. Bor abdiinatti kutuu hin danda'u. An kana sinseena yeroon si file naan jechuu hin danda'u. Na beekee na file. Yoo nammam dadhabe, yoo nammam kufe, yoo nammam balleesse, yoo nammam karaarraa ce'e na deeffata. Isatti camadamee waan hin jiruufi na harkisee deema. Haleluuyaa. Qotiyyoo warra qotanii hin beekne dibicha warra takka qotanii hin beekne isa qotee beekutti camadu leenji isaanii. Iseen suni warri qatti achi fiiddii as fiiddii waanjoo sana ofirraa fuuchuudhaaf utaalti. Inni hin harkisanne kun na harkisa Yesuus. Haleluuyaa. Jabaadheen danda'een deemee wajjin as geettanii yaaddooma isinii na harkisee na fidee na foqochiisee yeroon bakka dadhabu na harkisa duukaa numan foqoqee as gee. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Boqonnaa qaba. Waamichi isaa hamma sattamananiif immoo ijoollee Waaqayyoo jedhamaniifitu aaboon kennameef jedha. Abdiinsaa abdii ijoollummaati. Aaboo ijoollummaa qaba waamichi isaa. Yeroo na waame garbummaatti na waame miti. Tajaajilatti na waame miti. Waamichi tajaajilaa jira eessatti hin fida. Inni kan gadi bu'aadha kanarra. Isa kanaaf jiru bira hin fidina. Aaboo mucummaatti na waame. Ani aaboo ijoollummaan argadhe. Orma miti mana isaa keessatti, keessummaa miti mana isaa keessatti abbaa jedhee akka waamuuf hafuura qulqulluu naa kenna. Abbaa keenya abbaa jedhee waamuu hin danda'an. Abbaa hafuura akkasii. Dhiiga koo jijjiirame, hidda dhaloota kootu geeddarame. Namarraan dhaladhee eeyyee abbaa qabaa haadha qaba. Garuu inni kun maal jedhama? Inni suni tokkoffaa dhalachuu jedhama. Namarraa dhalanne nama nuyi. Isa booddeeoo hafuuraan dhalanne. Haleluuyaa. Hafuuraan dhalachuu arganne. Eenyurraa dhalanne? Waaqayyoorraa dhalanne. Inni maal jedhama? Lammaffaa dhalachuu jedhama. Abdiin waamicha isaa kun maal nu godhe? Waaqayyoorraa dhalachuu nuu kenne. Abdiin isaa waamicha isaa kun Waaqayyoorraa dhalachuu. Sanyii Waaqayyootu nu keessa jira amma akka dubbiin Waaqayyoo nutti mutti. Sanyii Waaqayyootu nu keessa jira. Sanyiin bannetu nu keessa jira. Lammaffaa addunyaa hafuurarraa dhalanne. Kanaaf inni alaa namummaan keenya maal ta'aa deema? Gad deebi'aa deema. Maaliif inni lammaffaa dhalachuun arganne ammayyuu eeggataa jira. Inni maal ta'aa deema? Gad deebi'a. Utuma isin ilaaltanii dhukkubsata. Utuma isin ilaaltanii dadhabaa dulloomaa shuntuuraa deema. Inni maaltu? Inni alaa namummaan keenya. Inni keessaa namummaan keenya har'aa bor haara'aa deema. Haara'aa inni moofa'u haara'aa deema. Maa inni moofaan namummaan keenya darbeera. Ilaali inni moosa kana miti. Inni kun jira ammayyuu. Nama moofaan. Inni keessaa namummaan keenya inni dur moofaa ture maal ta'eera? Sokkeera, darbeera, hafeera inni. Maal taaneema? Nama haaraa. Maalitti? Kiristoositti nama haaraa taane dhalan. Nama waan waaqarraa beeku. Nama wanti waaqarraa galuuf. Nama barumsa waaqarraa qabu. Nama barumsa waaqarraa barataa jiru. Isa taane. Hafuurri keenya lammata alati jechuudha. Maaliin? Waamicha isaa kanaan. Kanaafuu waamichi isaa kun maal qaba? Abdii of keessaa qaba. Abdii maalii?
abdii jireenya bara bara. Abdii kuma tokko laanni waaqayyo namaaf. Macaafa qulqulluu keessa abdii kuma torbatu jira. Jedhamee amanama. Abdii kuma torba. Yaa jiru Abrahaamiif abdii torba kenname miti deemu. Abdii torba sin eebbisaa. Karaa kee immoo biyya lafaa guutummaa nan eebbisaa. Sin guddisaa nama guddaan si godhaa. Kan si abaare nan abaaraa. Kan si eebbise nan eebbisaa. Guutee bee abdii. Macaafi qulqulluun keenya abdiidhaan guutuudha. Gara abdii kuma torbaatu keessa jira. Abdii kuma torban kanaa fi inni hangafi abdii tokko. Naa inni abdii jireenya bara bara. Abdii jireenya bara bara. Namni jireenya bara bara qabu isa kan hundumaa qabu. Namni kan hundumaa qabaate immoo isa san dhabu jira. Kanaaf wanti waaqayyo namaa kenne abdiin meeqa kafeeyote tokko innis maa inni abdii jireenya bara baraati. Maa inni jireenyi bara baraa kun? Yoo itti immoo jireenya waaqayyooti. Jireenyi bara 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 dheeraa wayii jiraachuu miti. Isa namni bara dheeraa isaanuma jiraata. Eessa jiraataadha malee? Yookaan si ol keessa yookaan immoo jannata keessa jiraata. Inni si ol keessaas baruma baraani. Inni sunis baruma baraani. Isa miti amma waa'ee dheerina baraa miti. Achi keessaa jireenya ittamii jiraatama. Jireenya waaqayyootu jiraatama. Ati maalitti waamtee jireenya waaqayyooti. Waamichi kee maal of keessaa qaba? Waamichi kee abdii jireenya bara baraa of keessaa qaba. Abdii jireenya bara baraa. Abdii maalii of keessaa qaba? Abdii akka Yesuus ta'uudha. Amma maal akka taanu hin beennu. Gaafa inni mul'atu garuu akkasaa akka taanu beenna. Akkasaa akka taanu beenna. Abdii akkasaa ta'u. Abdii Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhachuudha. Akka ijoollee abbaan qabneetti bakkeetti isin hin gatu biyya lafaa keessatti isin hin dhiisu nan deemaa dhaqeen iddoo isinii qopheessaa. Iddoo isinii ergan qopheessee booddee immoo yeroo muraasa booddee dhufeetanii isin fudhadha. Ergan isin fudhadhee booddee iddoo nan jiraadhu anaa wajjiniini jiraattu nuun jedhe. Abdii jireenya bara baraa qabna nuyi. Iddoonni jiru isaa wajjiniin jiraachuu. Wajjin Yesuusii wajjin jiraachuu. Maanni abdiin keenya? Abdii Yesuusii wajjin jiraachuuti kaa? Abdii Yesuusii wajjin jiraachuu. Bara bara keessa maaltu jira? Yesuusii wajjin jiraan. Yesuusii wajjin jiraan. Biyyattii ishee waaqarraa gadi buutu Yerusaalem sana keessa aduuni, urjiini, biiftuuni barbaachiftu. Fuula isaatu ibsa. Iddoo fuulli isaa ibsu keessa naqeessaa wajjiniin jiraan. Waggaa meeqaaf? Bara baraan. Achi keessaan du'u, achi keessaan dulloomu, achi keessatti nukkubsadhu, achi keessatti beela'u dheebodhu, achi keessatti wayyaan irratti dhumu. Achi keessa bara baraan hin jiraan. Achi keessaa cubbuu hojjetanii ba'uun hin jiru. Inni bakka mukattii isheen addaamiin goomsitee jannata keessaa gadi baaftee hin jiru achi keessa. Abboommiin hin jiru. Haleluuyaa. Abboommiin hin jiru achi keessa. Nan kufaa laatattee yaaddoon qabdu isa booddee. Nan ba'aa laatattee yaaddoon qabdu isa booddee. Bara baraan akka saasaatee isaa wajjiniin jiraatta. Fuulli isaa hin ibsa. Fuula isaa isa ibsu keessa jiraattaati. Halkan hin jiru achi. Halkan hin jiru. Kellaan hin cufamu achi banaadha balballi hundumtuu balbalan cufeera afaan qabdu. Moorgeejiin sirra hin jiru edaan qabdu. Biilii ibsaan kaffaltu biilii bishaaniin kaffaltu. Gibira mootummaadhaan kaffaltu. Hojjetamee dhumeera dhimmi kee hundumtuu. Maanni reeti waaqessuu jajjuu dinqisiifachuu safuu jechaa jiraachuusaaf. Galata galchuu hoolichaaf. Saqalameef. Isa siibitee fi galata galchaa barakee guutuu jiraachuu iyyuudha achi keessa kan jiru boo'ichi hin jiru. Imimmaanni yeroo jalqabaaf yeroo dhumaatiif namarraa haqama. Biicha keessa boo'ichi hin jiru. Har'a imimmaanni naqamaa deebitee bor hin boossaa ni naqamaa iftaan hin boossaa ni naqamaa. Haqameen namoonni bara inni biyya kana.
achi yeroo dhumaatiif sirraa qama isa booddee iji kee kun imimmaa waan jedhamu dhangalaasu imimmaanni keessa isaatii bada dhandhan banne dhandhan dulloomne dhandhan dadhabne dhandhan dhukkubsanne uffattee kaata dhandha haaraa sitti godhama lammaffaa dhalata dhandhi kee dhandhini lammaffaa dhalata su cubbuu hojjetu miti hinjiru biicha keessa cubbuun hinjiru biicha keessa hawwiin hinjiru kajeellaan achi keessa maaltu jira yesuusiif yesuusin dinqisiifachuu of hin dinqisiifattu nama hin dinqisiifattu Gabrielin dinqisiifattu Mikaa'elin dinqisiifattu wanti sedeen kun jiru achi keessa wanti nama dinqu waan tokko duwwaa dhiire yesuusii fi yesuus duwwaan nama dinqaachi haleluuyaa abdiin kee waamicha akkasii of keessaa qaba amma abdii akkasii dhageesse diddaati abdiin kee waamicha akkasii of keessaa qaba asuma irratti hin dhaabaga